Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyattii fi dhaggeeffattoota keenya. Egaa dhiyeenya kanatti mootiin tokko Itoophiyaatti muudamee ture. Abiy Ahmed deebi'ee immoo kaabinee mataa isaatii har'a muuddateera. Kaabineen kuni muudamuunsaa maal fakkaata? Akkasumas immoo siyaasni Itoophiyaa yookiin biyya sanaa garamitti deema? Warri federaalistootaa maalirra jiru? Warri sirna qeenxee yeroo ammaa kana baay'ee gammachuu qaban kuni Itoophiyaa garamitti adeemsisuuf jiru kan jedhuu fi marii gabaabaa tokko goona. Yaayyaa Bashirii fi akkasumas Zaak Duubee wajjiniin wal harkaa fuunee kan mari'annu ta'a. Baga nagaan dhuftaniin jedha. Yaayyaa xinnoo gadi buutee kaameraa keenya sirreessi. Egaa mee gabaabsineetuma haa kaanu gaddaa mootiin torbaffaan egaa muudamee ture. Bifuma kan Haayile Sillaasee fakkaatu tokkoon muudamee ture. Gara militarii paaraadoo kan gara agarsiisa loltummaatiin lolatti fufuudhanii kan mangistuu fakkaata. Gama biraatiin immoo akka mootiitti kan Haayile Sillaasee fakkaata sana lamaa walitti makateeti. Har'a immoo deebi'amee kaabinoonni biyya sanaa waggaa 5 hin bulchine jedhanii of muudan of qopheessanii har'a muudamaniiru. Mee deemsa kana akkamitti ilaalte Yaayyaa Bashir sirraan ka'a? Galatoomi Dejene. Egaa akkuma tilmaamaa turre wantichi wanta haaraa hin qabu. Yaadate yoo ta'e dheengadda yeroo dubbannu mootummaan amma ijaaramuu deemaaru jedhamu kuni waan haaraa akka hin taane jarumti barcuma ol jijjiiruu akka ta'e maqaa biraa hageeddaratan malee isuma durii akka ta'e sana qofa mootuu hin taane mootummaa Oromoon keessaa sirnaan qooda hin qabne haqaan karaa qajeelaadhaan Oromoon keessatti hirmaatee filmaata sirnaa hirmaatee mootummaa kana keessatti akka Oromootti reflected in ta'in akka ta'e dubbanneerra jechuudha. Oromoonni keessa jiru eeyyee namoonni Oromoo ta'an dhalootaan keessa jiranii garuu dantaa mataa isaanii qabataniiti keessatti hirmaatanii kun immoo waan haaraa miti. Bara Haayile Sillaasees Oromoon sirna mootummaa sana keessa inuma ture lakkoofsi isaa xiqqaatu malee bara Dargii keessa immoo Oromoo baay'eetu ture jechuudha. Bara mootummaa Ihaadeeg isa jedhamuufuma amma maqaa geeddaratee kana keessas Oromoon lakkoofsaan hedduu turanii inumaayuu lakkoofsa ministirootaa yoo laallee kana galutti yeroo sana baay'atu iyyuu natti fakkaata. Kanaafuu wanti amma ta'e kun wanni ni dabalate guddaan jara kana lamaan dabalachuudha. Paartiilee gurguddaa biyya sana keessatti lafa sochoosan kan dubbiin isaanii murna aangoorra jiru biratti fudhatama qabu kan walitti akka malee firooma qaban Abinii fi Izeemaa qaama mootummaa kanaa gochuudha. Maaliif nama maqaa adda bilisummaa Oromootiin achirratti hirmaate maqaan dhooftu maaliif jara sana lamaan qofa maqaa dhoofta onaan jette tarii booda bal'inaan itti seenuu dandeenya ta'a. Abiniif Izeemaa wanni adda godhu Izeemaan king meekariidhuma jara bilxiginnaati. Baalaadaraa isaaniiti jechuudha jechuu danda'ama. Kanaafuu abbaa mootummaa kanaati jirri jechuudha. Jara kan falaxee muree waan fedhe godhu akkaataa itti Andaargaachoo Tsiggee dubbataa ture hin yaadattu akka itti Biraanuu Naggaa dubbatu ni yaadanna hundi keenya iyyuu. Jarri kun aangoo ammatti kenname kana qofa miti kan laalamuu qabu. Duuba ta'anii waan isaan hojjetaaranu roodmaappii isaaniitiin akka bilxiginnaan deemee dhufee asirra gahee fi fuulduraafis karoora qabatee jiru quba qabna. Ministeera barnootaa irra kaa'amuun Biraanuu Naggaas mataan isaa waan nutti himu qaba kana boodatti dhufuu dandeenya. Gama biraatiin Abin naannoo Amaaraa keessatti sirriitti akkuma gadda dubbadhe wal'aansoo ifaa ta'e waliin godhaa turan jechuudha warra Ba'aadeen yookiin bilxiginnaa naannoo Amaaraa wajjini. Kanaafuu qooda mootummaa kana keessaa qooda guddaa qaba warri Abin jechuudha naannoo Amaaraatti akkasumas gama immoo gara federaalaattis kunoo muudama isaanii ifaan argaa jirra jechuudha. Kan gama Oromootti yoo deebine paartiileen Oromoo bebbeekamoon dhugaa ta'an real political power warri ta'an Oromiyaa sirriitti kan keessatti qooda leencaa qaban mana hidhaa jiran jechuudha. Kan karaa Oromoon irra deemaa jiru gaaffii Oromoon gaafataa jiru irraa maqetu mootummaa kana biratti badhaafama aangoo shuumama. Kan sagalee uummata isaa ta'ee dubbatu
kan kaayyoo paartiin isaa ijaarameef irra dhaabbatee qabsoo godhaa dhufee as ga'e hundi yookiin hidhameera yookiin ukkaanfameera yookiin du'eera yookiin doorsifamee afaan qabamee taa'aa jira jechuudha carraan isaa kana qofa. Warra kanarraa maqee gara bilxiginnaatti jallatee deemu yookiin immoo goree deemuu barbaadee fi uummata isaanii akka malee mufachiisan mataa gadi cabsantu muudama kana keessatti qooda argatee jarri kun immoo paartii Oromoo bakka bu'u jedhanii dubbachuun gonkumaa hin danda'amu. Gaariidha. Gabaabadhumatti yeroo qabnu gabaabaa waan ta'eef gaggabaabsinee kaafna malee kana hedduu keessa deemuun hin danda'ama. Wanta amma mul'ataa jiru ani addis miraaf addis mangisti jedhanii dubbataa turanii wanti mul'ate addisiin suni waa tokko addisiin isaan jedhan yookiin wanti haaranii wanti amma gareen humnaan aangorra jiru kuni completely gara ahadaawii isa jedhu yookiin immoo sirna qeenxeetti shift gochuu gara sirna nugusaa sanatti keessa darbeetu gara sirna nugusaa sanatti darbuu isaati. Namoonni as keessatti duraanii dugda duubaan kan sobanii waan wal morman fakkaatan izeeman abin fi bilxiginnaan warri sirna minilik leellisanii yeroo isaan itti adda uumanii warra kaanii mana hidhaatti galchanii kan akka dirree siyaasaa keessa hin seenne achi keessaa baasanii kan immoo akka biyyaa baqatu godhanii biyyattii sana dhuunfachaa jiraachuu fi gara fuulduraatti sirna nugusaa sana deebisuudhaaf akka isaan deeman mul'isa. Haala kana keessatti ammee sirni federaalaa nuti jedhamaa ture suni naannoon carraan naannoo maalinni afaan keenya kan keessattuu afaan namni hedduu irratti du'ee sirna qubee kana gadi dhaabee inni garamitti deema kan jedhu baay'ee sodaachisaadha. Keessattuu Birhaanuu Naggaa yeroo deebi'ee qabsoo kanatti seenu Oromoo sabboonummaa Oromoo na sodaachisee sabboonummaan Oromoo akkaataa qabsoon Oromoo kun na sodaachisee kan jedhudha. Diinummaa Oromoodhaa qabu ifatti meete kan qabsoo kana itti fufe akkasumas warra bilxiginnaa keessaa kan yeroo ammaa kanatti nageenya Itoophiyaan nageenya hin qabdu garuu ministeera nageenyaa qabdi. Andu'aalam Binnaalf Andu'aalam namni jedhamu kuni waa'ee Finfinnee hin kaasinaa jedhee eenyuma kana OPDO fi Ba'adin yeroo wal ga'anii waa'ee Finfinnee yoo kaaftanii of eeggadhaa jedhanii sodaachisee kan ture. Yoommoo waan Finfinnee kaasuu barbaaddan filannoo dura kaasati addaan baanaa jedhee OPDO sodaachisaa akka ture achuma keessa OPDO'n achi keessa turanii yeroo sana nutti himaa kan turanidha. Egaa Birhaanuu Naggaa ministeera barnootaa taasisanii muuduun garamitti akka deemu ilaaluun hin danda'ama. Abin nuti ijoollee nafxanyaati nuti ijoollee miniliki sirna sana deebisuu barbaanna jedhanii duraan ifatti kan dubbatanii Oromoota tokko tokko aangoo xixinnoo itti kennanii maqaadhaa achi keessa kaa'anii kan akka qonnaa albuudaa waan turizimii waan xixiqqoo tokko achi keessa kakkaa'utu mul'ata. Meezaak atis gama keetiin dabaree siifan kenna waan hordoftee haa akkamitti ilaalte nutti himi. Eeyyeen isaan addis mi'raaf jedhani dhugaa dubbachuudhaaf dhugaadhumatti addis mi'raafidha. Jalqabiinsa jalqabaati akka isaan jedhan sanitti hiikkaa isaan godhatanii don taane hiikkaa mataa kennaatiinis addis mi'raafidha. Addis mi'raafi wanti inni isa taasisu kanaan dura hawwiidha wanti himamaa ture. Nugusa ta'a haati kiyya akkana naan jettee akkana gochuun barbaada waan adda addaa wanna jedhaa ture hunda hojiirra oolfatuudhaaf yeroon akka addis mi'raafi yookaan akka boqonnaa haaraatti inni kaabinee ofii akka ofii barbaadutti tumatee waan akka ofii barbaadutti ijaarratee itti fufuudhaaf itti qophaa'e beekaa warra alarraa dhufan qofaa miti iseemaan warra alarraa inni fidee amma Birhaanuu Naggaa achi keessa seensisee miti achuma namichummaan inni fiti ministeer jedhan kuni warri keezii jawaarfaa kan complicated godheeti dhaabbatee wanni godhu kuni Geediyoon Ximootiyoos dabalatee warri achi keessa duraanuu ijaaramaa dhufan marti isaaniitu warroota Aabinii fi warroonni Aaban maqaa jijjiirinsa malee Aaban bilxiginnaa
fi izeemaa jidduu garaagarummaan tokkollee wanni inni jiru hin jiru. Keessattuu immoo aangoomsuu fi aangoo kennuu ammaa irratti wanti adda isa taasisu addis miiraaf isa taasisu Oromoodhaa fi namoonni jara kana keessa aangoon itti kenname warroota jibbiinsa Oromummaatiin machaa'anii guyyaadhaa halkan Oromoo fi Oromiyaan baduu qabdi ka jedhan dhugaadhumatti akka dubbatan sana immoo dhugaadhumatti Itoophiyaa ijaaruu fi waa'ee naannoo maalii jedhu kana balleessuudhaaf odoo hin ta'in naannoo isaaniitii mormaa naannoon Amaaraa lafti tuqame jedhaa lola hanga ammaa keessa jiru siviil woorii kana keessa akka seennu ka isaan taasise waan biraatii miti lafa Tigraay irraa fudhachuudhaaf lafa naannoo fi babal'ifachaa naannoon biraa baduu qaba warroota jedhaniin kaabinee guutameedha. Girmaa Seefuu, Biraanuu Naggaa, Ballaxaa Mollaa, Ibraahim jaroonni kunniin ivantii argatan hundatti haala itti mijate hunda keessatti jibbiinsa Oromummaadhaaf qaban takkaayyuu dhoksanii hin beekan. Takkaayyuu haayid godhanii hin beekan. Maal jedhe Biraanuu Naggaa? Ana amma booda Abiyyiin caalaa Itoophiyaadha jedhaan dubbachuu hin danda'u. Nama jaalala Minilik haganaa qabu kanaan ani isa caalaa Itoophiyaa jaaladha yoo jedhe nama jaalala warra Atseeyotaa kan anfaarsu caalaa hawultii ijaaree fi ambishinii dargaggoon Oromoo ittiin deemtuun faallaa dhaabbatu kana akkam godhee afoo dhaabbadhaa jedhe Biraanuu Naggaa afaan isaatiin jechuudha. Kanachitti irraa dubbataa turre saboona kana Finfinnee keessatti kaabinee godhanii ka'an keessaa tokko lafa investimentiidha akka bulchuutti kennani የማዳጋስካሮቹን ጉዳይ ለኔ ተውልኝ መልሳቸዋለሁ ወረ ጀዱ ወሮታ አከና ከነ ቢፋ አከና ጎቹን ካሲሞ ጋርጌተን ተመቃ ኦሮሞ ኬሰ ካኒ ጢቆ ሚኒስትር ማሊ ትጋፈተማ ዋጅር አከሲ ታተ የደን ሳልፈቹ ቃንፈቹ ቀቡ ጀሪኩን ዱጋዱ መዱበቹዳፍ ካነቺኒ ሚኒስትር ማሊ ቢሮ ትጋፈተማ ቢሮ ሐዋሱማ ከቃምኒ ስድፉን ጅሬ ከወንጤት ይወጀቱን ጅሬ አችረፉዳኒ ካን አሲንሞ ካኒ Ministeera ispoortiin Itoophiyaa keessatti damee hundaan atleetiksiin itti gaafatamaa ta'uu fi danda'e qaba. Futbooliin yookaan immoo kubbaan miilaa itti gaafatamaa ta'uu fi danda'e qaba. Martinuu wanniin ispoortii adda addaa akaakuuwwan ispoortii adda addaa itti gaafatamtoota mataa isaanii danda'an qaban. Kan achi gubbaa ta'u akkanumatti maqaadhumaaf malee achiin ala wanti inni hojjetu hin jiru. Wanta hojjetamu hunda itti gaafatamaa dameewwan ispoortiidhaaf ta'eera. Kan atleetiksii federeeshinii atleetiksii, kan kubbaa federeeshinii kubbaa, kan booksii federeeshinii booksii hundi isaaniitu hojii isaanii qaban. Kunniin is just a symbol achi keessatti qaama abaa'oo jedhamu wantummaan diiggaa guddaa hojjechuuf dhaaba san keessa shirri yeroo dheeraaf xaxamaa turee fi dhaaba san gama adda addaatti adda qooduudhaaf wanti yaalamaa turee fi Itoophiyummaan inni jedhu kana keessatti adeemsa keessatti Oromoonis inklusiividha kan jedhu gantoota adda addaa achi keessaa baafatee bifa akkanaatiin mul'isuudhaaf kan deemaa jirudha. Addis miiraafiin inni biraa warri kun hundinuu jeenosaayidiidhaan himatamanii jiru. Addunyaan hundi jeenosaayidiidhaan kaan viizaa dhorkanii kaan bifa adda addaatiin dinagdee wanni adda addaarra kaahanii uggura adda addaarra kaahameera waan ta'eef addis miiraafiidhaan dhufaa jirra jedhanii maqaa jeenoosaayidii san irraa of qulqulleessuuf maqaa ajjeesuu san irraa of qulqulleessuudhaaf bifa akkasiitiin bahuudhaaf kan deemanii garuu wanti isaan godhaa turaniif wanti isaan ta'aa jiraniif wanti isaan ta'uuf deemanis kan nama gadhiisu miti. Keessattuu ergaa kaabinee muudama kaabinee har'aa keessaa kan Biraanuu Naggaa ergama addaa qaba. Ministeera barnootaa irra gochuun finoota kaartaa yookaan adeemsa barumsa biyyattii ilaalchisee tibba kana bilxiginnaan haala akkamiitiin akka irra mari'achaa turte maal akka godhamuudhaaf yaadamaa ture Dr. Milkeessaanis irra deddeebi'ee dubbachaa ture. Ilmaan Oromoo kutaa tokkorraa afaan Amaaraa yoo barsiifne viidiyoo sana yoo arge mahaditti erguuf ni yaala. Abiy Ahmed odoo gara aangoon dhufne osoo muummicha ministeeraa hin ta'in Oromiyaa irra ta'eeyyuu የተለያየ ቋንቋ እየተነጋገርን አንድ ሀገር መገንባት አንችልም። አፋን አደዳ ዱበቻ ብየ ተኮ ኢጃሩ እንደንደኝ ዋንተ አፋን ወልታ ቀባቹ ቀምነ ኢልማን ኦሮሞ አፋን አማራ በረቹ ቀበኒ ጀደ አብይ የሮ አደዳ ዱበቻ ቱሬ አምቢሽን ኢሳ ከነ በካን ጋቹ ዳፍሞ ነምኒ ካፒቴኒን አከ ብራኑ ነጋ ይሰሰርቭ ጎቹ ደንደው እንጅሩ ወሉማ ገለቲ ስርኒ ኩን እረዴቤ ከምርከኔስ ፌዲፊ gama adda addaatiin Oromoo fi Oromummaa biyya sanarraa balleessuudhaaf waan godhamu hunda isaa gochuudhaaf qophii ta'uusaa kaabineetti nu agarsiisedha jedheen yaada dajane gama kan keetti deebi.
Gaariidha asirratti amma eenyutu muudamee maaltu ta'ee sana caala maalin implication isaa kan jedhu haa ilaallu Yaayyaa Bashir. Maalinni muudama kana gaddaa mootitti akka mootitti ofumsaati of muude gonfoodhuma sirna mootii sanarratti keewwachuu malee waan ta'eef hin jiru. Akkaataan inni itti suraatti qopheesse yeroo Haile Sillaasee akkaataa itti qopheesse ture wanti inni agarsiisaa ture kan militarii mangistuudhaan wal fakkaataa ture. Amma immoo as dhufee warra Oromoo jibban Oromoo duwwaatu hin taane sabaaf sablammoota jibban warra federaalizimii jibban kana kan walitti qabee har'a addis miraaf addis mangisti jedhamee as ba'e dhugaadhumatti addis miraaf addis mangistiidha warra isaanii fi sababni isaa kuni waraana sirna federaalizimiiti fi gaariidha gaa wanni baay'een ka'eera ergaan inni dabarsu gabaabaadhumatti kana booda sirni dhufaa jiru sirna abbaa irree qofa otoo hin taane sirna eenyummaa sabaaf sablammootaa cafaqee olaantummaa afaan tokkoo fi sirna warra olaantummaa nafxeenyaadhaa mirkaneessu ta'uunsaa waan gaaffii qabu miti. Walumaa galatti addis miraaf addis mangistiin jedhamu kun akka anis hubadhutti Ihaadeeg minus TPLF is equal to Ihaadeeg plus nafxeenyaa jechuudha. Bakka TPLF eenyutu bu'e warra olaantummaa nafxeenyaa deebisuudhaaf hidhatee deemaa dhufetu bakka bu'e jechuudha. Kanuma malee waan biraan qabu gabaabaadhumatti yoo lafa keenya jechuudha. So kanaaf addis ta'a. Kanaaf haaraa ta'e haarummaan isaa daandii sabaaf sablammummaa, daandii eenyummaa sabummaa, daandii afaan ofiitiin boonuu, afaan ofiitiin eenyummaa ofiitiin cululuqanii ifanii mul'achuudha irraa gara daandii sirna durii akkuma atu reefuu jette dajane jalqaba yeroo dhuftu wal makaa sirna dargiitii fi sirna Haile Sillaaseeti. Gar tokkoon nugusummaa qaba, hawwii nugusummaa guddaa qaba, waan Haile Sillaasee isa akkeessisu jechuudha. Gama kaaniin immoo dargummaa qaba. Amala dargummaas qaba, wattaaddarummaa qaba jechuudha. Kana lamaan egaa amma wanti kun waan kana lamaan wal fudhachiisaniiti addis mangisti ta'e jechuudha. Mootummaan akkanaa dhugumatti haaraadha. Wanni inni itti dhufaa jiru immoo maanni eenyummaa hangammaatti ijaarame aayidentiitii irratti waan ijaaramee jiru hunda irra jechuuf kan deemaa jirudha. Waan lama qofa kaasuu dandeenya. Tokko iddoo ministeera barnootaa irratti Biraanuu Naggaa maaliif filame? Coincidence miti itti yaadamee karooraan finoota kaartaan baanamu suni karaa kamiin dhugooma karaa barnootaatiin jechuudha. Yeroo baay'ee hin hubanne dhageenya yoo ta'e sirni barnootaa bara Ihaadeeg bareedaa ture miti bareedaan turre laafaa ture dhaloota hubannoo barnoota gahaa hin horanne akka argamu qooda mataasaa gumaachira. Haa ta'u malee eenyummaan sabummaa immoo baroota sana keessa dagaage jechuudha. Afaan ofiitiin barachuun, afaan ofiitiin hojjechuun, eenyummaa ofiitiin boonuun, Oromiyaa jedhanii waan dhimma Oromiyaa irratti mataa ol qabatanii laphee dhiibanii dubbachuun rakkoon turre jechuudha. Rakkoon ture qoodama aangoo irratti, bolola aangoo irratti, saamicha diinagdee irratti rakkootu ture. Kanaa achi garuu aayidiyooloojii siyaasaa irratti rakkoon guddaan hin turre. Keessumattuu nu warra qabsaa'ota Oromootii fi mootummaa bara sanaa wajjin jechuudha. Amma garuu wantas deemaa jiru tokkoffaa imaammata barnootaa jijjiiruu irratti akka malee waliigaltee guddaa qaban. Imaammanni kun immoo gara maalitti jijjiiramaa yoo jenne ilaallee dhaloota haaraa Itoophiyaa jedhu maddisiifnaa kan jedhe Abiyyi Ahmad yeroo meeqa irra deddeebi'ee dubbataa ture. Kan warri Izeemaas yeroo adda addaatti kaayyoo qabsoo isaanii godhanii yeroo dheeraa dubbataa turan. Eertiraatti illee kan wal beeknu Biraanuu Naggaa fa'aa Eertiraa turanii, Andaargaachoo Tsiggee Eertiraa turanii, mootummaa achi jiru mootummaa Asmaraa sana wajjin ta'uudhaan qabsoon sabummaadhaan nuti geggeessinu Itoophiyaadhaaf balaa akka ta'e karaa adda addaadhaa chaalenji nu godhaa turan jechuudha. Waan biyya sanatti beeknu irraa dubbachuu danda'u warri kaanis warri biyya sana turan warri hoogganarra turan tarii namni baay'een hin beeku ta'uu danda'a sadarkaa hooggana ol'aanaatti garuu dubbii ifaadha jechuudha. Ammas
Itoophiyaa keessatti jijjiirraa gara sirna ahadaawwitti deemaa jiru kana eenyu sappoorti godha jettanii yoo na gaafattan sadarkaa duraatti pirezidaantii Eertiraati. Sababni isaa maanni heera sana jijjiirtan malee waliin ollaa gaarii ta'uu hin dandeenyu jechuudhaan interviyuu isaa keessatti dubbateera obbo Isaayyaas jechuudha. Maanni maaliif kana ta'a yoo jenne immoo Itoophiyaa keessatti sabummaan yoo hafe malee sabummaadhaan jaaramuun sabummaadhaan of bulchuun yoo hafe malee booda rakkoo nutti fida ollaatti as darbeen nullee biyya keenya keessatti gaaffii sabummaa kaasa sodaa jedhurraa kan ka'e Itoophiyaa keessatti diigamuu qaba kan jedhu mudhii hidhatee kan irratti hojjetaa ture tokko ammallee hojjechaa jiru warra gara kaabaa kan jechuudha. Kun egaa Biraanuu Naggaa wajjin akka malee kan wal qabatudha. Muudamni Izeemaa kun walumaa galatti Biraanuu qofallee miti warri kaanis poozishinii adda addaa argachuu deemu abbaa amaanaa mootummaa kanaati jedheen jira. Akkuma argaa jirru miidiyaan isaanii miidiyaa mootummaa caalaa aktiiviidha sirna kana deeggaruu irratti lola Tigraay irratti deemaa jiru akka malee duukaa dhaabbachuudhaan kan abbaatti ta'ee oofaaru jaruma kana maaltu dhufaa jira imaammata barnootaa yoo jijjiirre dhaloota haaraa dhufu miira sabboonummaa yoo keessaa buqqisaa dhufne Itoophiyaa kaleessaa sana deebisuu dandeenya kan jedhu irratti warra wal ta'etu wal funaanee aangoo kii ta'e bakka furtuu ta'e walii kenne jechuudha. Waa'ee nama ministeera haqaa irratti ramadame kanas akka qoosaatti ilaaluu hin qabnu jechuudha. Maaliif iddoo guddaa kanatti filame namni kun yoo jenne rikardii inni qabutu laalame. Rikardii inni qabu nuti akkitti beeknu Baqqalee fa'aa Jawaar fa'aa wal'aansa akka hin arganne xalayaa doorsisaa barreessuudhaan warra wal'aansa kennuuf yookiin immoo qaama mana hidhaa sanaaf doorsisa katabuudhaan yookiin immoo akka waliigalaatti haqni Oromoo irratti akka hin hojjenne biyya sana keessatti namni sadarkaa duraatti hojjechaa jiru nama kana jechuudha. Ammas aangoo iddoo murteessaa ta'e waan kun itti yaadamee kennamuuf maal agarsiisa? Hidhamtoonni Oromoo mana hidhaa jiranuu abdii tokko hin qabanu jechuudha. Abdiin isaanii uummata Oromoo qofa akka ta'e abdiin isaanii qabsoo Oromoon godhuun qofa ifa bahuu yookiin immoo achi bilisoomuu hidhaarraa bahuu malee karaa haqaatiin rakkoon isaanii furama jedhamee tasa kan yaadamu akka hin taane